Ashamaar kafuuna akkam jirtuun hordoftoota kiyya. Hedduu keessan kan nagaafachaa turtan viidiyoo kee baakgiraawundii isaa akkamitti jijjiirta, qulqullina ol'aanaadhaan akkamitti dalayta, sooftiweerii kan fayyadamta kan jedhamu gaafii keessanii. Maarree kabajamtoota hordoftoota kiyya. Wanta ofii fayyadamurraa isinii qooduuf dhufe. Sooftiweerii baay'ee salphaa namni hedduun buustanii jawaala keessan irraa qabdan. Garuu itti fayyadama isaa sonaan kan hin beekne. Warra sonaan hin beekne waan jiruuf jecha san isin agarsiisuu dhufe. Sooftiweeriin kun KineMaster'dha. KineMaster'ii namoonni hedduun bilbila keessan irraa ni qabdan. KineMaster'iin sooftiweerii salphaa baay'ee namatti tolu. Sooftiweerii kana bilbila keessan irraa qabaannaan kompiitara isin hin barbaachisu. Kompiitara hin qabu wanni jettaniif hin jiru. Kwaalitii ol'aanaadhaan hanga 4K'tti isiniif dalaguu danda'a. KineMaster'ii kan argattan Pileestoorii keessanii argattan. Garuu Pileestoorii keessaa kan argamu sun mataa gubbarratti KineMaster jedhee ofirratti kataba. Watarmaarkii qaba. Ammootu watarmaarkii kan hin qabne Telegiraama kiyya jala isinii kaa'eeti jira. Telegiraama kiyya irraa argattu. Telegiraama kiyya ammootu TikTokii kiyya jala, piroofaayilii jalaan, viidiyoo kana ammootu YouTubeii jalaan bakka jalqabaa diskiripshinii irra isinii kaa'e waan ta'eef jecha achirraan seentanii telegiraama kiyyarra watarmaarkii kan hin qabne orjinaala isaa gad buufatuu dandeettu. Maarree kabajamtoota hordoftoota kiyya aappiin kun keessa warra yuutuubarootaatiif baay'ee isin barbaachisa. Kwaalitii ol'aanaadhaan sagalee fuula isaa yookiin suur sagalee akkasumas baakgiraawundii siistama kiroomaa kee jedhuun waan jijjiiruuf jecha baay'ee namatti tola. Kan isin agarsiisa. Ammallee istuudiyoo irratti akkamitti akka fayyadamtan, warri giriin baakgiraawundii qabdan akkamitti akka fayyadamtan kana hundaa gaggabaabseetiin isin agarsiisa. Maarree kabajamtoota hordoftoota kiyya warri yeroo duraatiif gara chaanaala Leellisaa Tuubii dhuftan harka qabnee an haa dhufuu isin jenna. Wanta diimtuu kana tuquudhaan maatii keenyatti makamaa. Amma kabajamtoota hordoftoota kiyya asumaan gara barnootaa ceena. Kabajamtoota hordoftoota kiyya aappii kana bakka lama argatuu dandeettan. Inni jalqabaa Pileestoorii keessan keessaa ni argattu. Pileestoorii keessan keessaa ni argattu. Inni lammataa ammootu fi baay'ee barbaachisaa ta'e Google Chrome keessaa ni argattu. Aappiin KineMaster isa kana. Akkuma aappii kamiittuu Pileestoorii keessaa ni argattanii, garuu Pileestoorii keessaa kan argattan sun mataa isaati irratti maqaa isaa katamaatu katabamaa, KineMaster jedhee katabamaa, hedduudhaan bareedu. Kan Google Chrome keessaa argattan ammootu watarmaarkii hin qabu, matarratti muun katabamu. Isaa san akka argattaniif telegiraama kiyya jalaa buufattanii achi isinii kaaya. Mee amma gara barnootatti ceena. KineMaster keessan erga buufattanii ni seentan. Kiineen keessan yeroo seentan bifa kanaan dalga garagalee isinii dhufa bilbilli keessan. Jalqabar seetingii akkuma seentaniin seetingii isaa kana ni tuyxanii. Seetingii isaa kana erga tuyxan advance and experimental setting ka jedhu kana ni dhuftanii bakka kana ni cuqaastanii. Akkuma cuqaastaniin wantoota kana sadiin oon godhattan. Erga kana gootanii asitti as deebitanii create new ka jedhu kana ni cuqaastan. Create new kana erga cuqaastan bifa kanaan isinii dhufa. 16.9 YouTubeidha. 9.16 ammootu isuma santu ol qajeele TikTokidha. 1.1 ammootu Instagram. Akkatti diimate isarra jira jechuudha. Ka YouTubii kun eega diimate as dhufnee next jennaan. Next erga jenneen bifa kanaan nu dhufa. Amma gaa akkaataa itti baakgiraawundi irra galchitan isin agarsiisa. Akkaataa itti edit gootanillee guutuun isaatu asuma keessatti isin agarsiisa. Amma asitti image jedha, asitti video jedha, asitti favorite jedha. Warra kana sadiin keessaa tokko ni fudhattan. Amma fakkeenya image kana yoo fudhattan, image kun halluulee garaagaraa qaba. Halluuleen kun naturalidha, akka uumamaati. Isatu of keessaa qaba jechuudha. Yoo halluulee kanaan ala feetan ammootu halluulee kana yoo hin feene, video illee kaaskeessa jiru yoo hin feene, favorite warra godhattanillee yoo hin feene, studio mataa keessanii yookiin baakgiraawundii mataa keessanii fayyadamtan. Baakgiraawundii ofii gabbuufattanii qabdan jechuudha. Mee fakkeenya amma ani baakgiraawundii lama wal biraan fudhadhee isin agarsiisa. As keessaa baakgiraawundii qaba. Mana baakgiraawundii keessaa qabdanii fudhattanii amma as keessaa baakgiraawundii qaba waan ta'eef as dhufe. Mee fakkeenyaaf baakgiraawundii kanaa fudhadhu har'aaf. Baakgiraawundii kana ni fudhadhaa.
erga kana fudhattanii bakka kanatti gariin right jedha gariin akkatti x kaa'e isin agarsiisa yoo inni x kaa'e akkanumatti x tan irraa tuqxanii ni fudhata jechuudha. Amma erga akkatti isinii dhufe background eega fudhattan viidiyoon isin fudhattan kun guddinni isaa hanganuma. Viidiyoon kun wanti isin viidiyoo irratti dalaguu deemtan kun backgroundiin kun dheeratuu qaba. Kanaaf jecha bakka boora kana qabdanii harkistan. Asitti akki goonu bifa salphaadhaan isaa kana dheereffachuudhaaf bakka kana dhufna. Tuqaa sadiin kana ni tuyna. Isaa kana yeroo tuyne ka jalqabarraa kana duplicate goona. Duplicate hoyta goone hanga duraa san daqiiqaa lamaa san amma daqiiqaa lama akkasii dabale daqiiqaa 4 nu ta'ee jechuudha. Ammallee bakkuma sanitti deebinee duplicate goona. Tuqaa sadiin ni tuyna duplicate ni goona. Ammallee daqiiqaa lama akkasii nu dabale 6 nu ta'e. Akkanumatti yeroo takka dheereffattanii hanga barbaachisu hanga viidiyoo keessanii wal isinii madaalu dheereffattanii jechuudha. Asuma irratti immoo dogongoraa yoo waa balleessitan bakka tana tuyxanii irraa deebitan. Amma yoo anisiitu kun daqiiqaa 4 irraa deebi'ee jira. Maarreegaa jalqaba irratti deebinaa. Amma kana backgroundii viidiyoo keenyaa arganneeti jirra. Backgroundii arganneeti jirra. Kan barbaannu amma suuraa yookiin viidicha asirra galchuudha. Amma bakki dhayxan bakka kana dhuftan. Layer ka jedhu kana viidiyoo barbaannu san fudhatuuf jechuudha. Asiin sarara diimtuu qaqqajeeltu kana jalqaba background keenyatti irratti dhaabannee jirra jechuudha. Ammas layer kana ni tuyna. Layer kana yeroo tuytan optionally kanneentu isinii baya kana keessa media yookiin galaarii ka jedhu kana fudhattan. Isaa kana yeroo tuytan viidiyooleen isin qabdan bifa kanaan ol isinii baya. Viidiyoon har'aan isin agarsiisuu deemu akkaataa itti background keessan jijjiirtanii fi green screen irratti akkaataa itti fayyadamtan viidiyoo babbareedaa isin agarsiisuudhaaf. Maarreegaa mana viidiyoo keessaa qabnu deemna. Mana viidiyoo keessaa qabnu deemna. Viidiyoon an har'aaf fudhadhee fakkeenyaaf viidiyoo har'a irratti dalagee kana keessaa tokko haa ta'u viidiyoo kana ni fudhadha. Viidiyoo kana yeroo fudhadhe viidiyoon kuni bakki inni itti waraabame murteessadha. Backgroundii kana irratti jijjiirtanii galchuudhaaf dirqama viidiyoo kana yeroo waraabdan lafa akkanaati irratti waraabuu qabdan. Lafa bulee akkana yookiin magariisa akkanaati irratti waraabuu qabdan. Background irratti green background irratti waraabamuu qaba. Viidiyoon bifa kanaan jechuudha. Amma akka itti isaa kana itti irraa kaastanii fi akka itti fuula viidiyoo kana itti bareechitan isin agarsiisa. Backgroundii kana irratti jalqaba akkuma viidiyoo kana fudhattaniin wanti isin gochuudha qabdan osoo waa takka hin dalayne bakka viidiyoon kun irraa backgroundii kana cinaadhaan sararri biraa mul'atuun wanti adiin yookiin gugurraachi mul'atuun daangaa backgroundiin keessan hin geenne isaa kana crop irraa gootu. Crop gochuudhaaf bakka kana dhuftan. Crop erga dhuftanii yeroo afraniinuu akkatti ol isinii baya. Yoo san amma karaa kanarraan adiitu jira waan ta'eef jecha isaa kana suuta akkatti bakkuma takka qabee akkan irraa harkisaa jechuudha. In argitan jedhee yaada amma isima qabee kalima tana hanga adii tana akkana irraa fixaa jechuudha. Gamanalleen irraa fixa. Gubballee yoo waa jiraatan irraa fixa. Jala kanallee yoo waa jiraatan irraa fixa. San booda bakka kana yeroo hundaa yeroo waa dalaydan bakka kana dhuftanii right gootan mirkaneessituu jechuudha. Amma isaa kana irraa murree jirra. Amma daangaa kana irratti waan hafeef jecha xiqqoo irra deebinee murra kunoo. Irra deebinee murre amma lafti kun lafa magariisa malee wanti takka hin jiran. Amma isaa kana saayizii isaa xiqqoo ni guddisna. Akkasiin mul'atuuf ni guddisa. Amma tartiiba jalqabaa crop goonee jirra. Tartiibni itti aanu isumaa crop goone kana tartiibni itti aanu fi dirqama osoo ediitii biraatitti hin seenne sagalee isaa dabaluudha. Sagalee isaa dabaluuf bakka kana ni dhufna. Viidiyoo kana jechuudha. Sagalee kana ni tuyna. Sagalee kana yeroo tuytan amma sagaleen isaa 100 jira. Bakka kanatti 100 jira. Amma isaa kana 100 fuutanii 200 geettan. Sagalee isaa dachaa takka dabaltanii jirtan. Yoo duraa rakkoo keessatti illee suuta ka waraabdan taate sagaleen keessan amma dabalameeti jira. Akka
dhibbarraa kaastanii 200 geettaniin sagaleen isaa hin dabalamu. Sagaleen isaa on ta'ee banamuudhaaf auto volume ka jedhu kan itti banuu qabdan. Isaa kana yeroo itti bantan sagaleen 200 ga'e kun 200 guututti dalaga jechuudha. Amma kanas raayit goona. Jalqaba akka yaadattaniif kiroop goone lafa duwwaa irraa murree sagalee daballe. Amma hoo maaltu nu hafa? Amma isaa kana fuula isaa kana kalarii isaa kana bareechuudha. Kalarii isaa kana lafa amma inni jiru kana xiinxala laala isinii guddisa suuraa kana. Qulqullinni suuraa kana aguma argitan kana. Viidiyoo kana qulqullinni isaa aguma argitan kana amma kalarii jijjiiree isin agarsiisa. Kalarii isaa kana filatuudhaaf bakka kana dhuftan. Effektii kana ni dhuftanii ni argitan jedhee yaada. Isaa kana yeroo dhuftan akkatti isinii dhufa. Kana keessa irra gaddeemtanii ka xumuraa warmi ka jedhu kana tuuyitan. Isaa kana yoo tuuyitan kan an irratti fayyadamu fakkeenya lakkoofsa 3 kana irratti fayyadama. Baay'ee bareecha. Amma fuula isaa kana xiyyeeffannoodhaan laalaa haga inni jijjiiramu yeroo an isarratti okee godhu. Okee godhuudhaaf qophaa'ee laalaa isin. Argitanii haga inni jijjiirame. Baay'ee tokko jijjiirameeti jira. Kunoo akkana ture dura. Amma hagana wayyaa'eeti jira. Amma kana irraa duubatti deebitan. Amma viidicha kana ni xiqqeessin. Amma viidiyoo duratti guddisne kan haa isin mul'atuuf amma saayizii isaa ni xiqqeessin. Haa isin argitaniif saayizii isaa isinii guddise duratti. Amma viidiyoon kun hangana baakgiraawundiin isaa ni jira. Viidiyoon kun bakkeen inni itti waraabame lafa bulee kanarratti waraabame istuudiyoo kanarratti yoo banne fakkeenyaaf gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan sagalee isin agarsiisuuf guddisee amma sagalee irraa cufaa akka isin hin jeeyneef kun olaala. Amma viidiyoo kana yeroo banne baakgiraawundii kana isatu irra taa'ee lafa bulee kanatu dho'isaa sirriidha miti. Dirqama lafti buleen kun irraa ka'ee namichi kun yookiin viidiyoon kun baakgiraawundii kanarra dhaabbatuu qaba. Hayyeegaa. Amma isaa kana bulee kana irraa kaasuudhaaf viidicha kana gattuun al takka yeroo inni akkatti sarara marate opshinaaliin kunniin nuu bayan. Amma bakkeen dhuftan bakka kana bakkeen kun soofteerota gurguddaa irratti jira. Amma soofteeronni xixiqqaan jawaaran dalaganillee dhufuuni eegalanii jiranii kiroomaa key system jedhamti. Fakkii nama mudhii qaba dubartii mudhii qabattee ka jirtu kana jechuudha. Isaa kana ni tuuyitan. Isaa kana yeroo tuuyitan akkatti isinii dhufa enable isiniin jedha banii jechuudhaaf okee gootan. Yeroo isa bantan kunoo amma laala suurichi lafti buleen sun guutumatti irraa badee jira. Amma kan hafe suuraa viidiyoo kana qofa irra isinii deebi'a hin cufatan. Oof wayitii godhu lafti kuni magariisni baakgiraawundiin irra taa'a. Baakgiraawundii viidiyoo irratti barbaannu irratti hin arganne akkuma inni waraabametti orijinaalli isaa taa'a. Ishee tana oon yoo goonu guutumatti tun irraa kaatee viidiyoon qofti hafaa jechuudha. Amma viidiyoon qofti yeroo hafe namoonni hedduun bakka kanatti ni rakkattan. Bakkee kanatti yeroo viidiyoo sanuu fudhattan inniin kun calculation mataa isaa godheet key kalar kun waan kalarii keessan kanaan haga irraa isinii deemuuf irraa ka'uu qabu ufii isaati isinii filata. Akkana tuuxanii bulettillee haga bakka kanaas yoo siisitan rakkoon qabu akkatti jechuudha. Garuu inni calculationii ufii isaati godheen haga bakka kana irratti naa filate jechuudha. Bakka kanatti yoo siisitanii tolchitaniin illee rakkoo hin qabu. Amma inniin kun buleerra jiraachuu isaa ni mirkaneessitan. Yeroo takka kun nama harkaa badaa halluu biraa godhata. Garuu duubni isaa baakgiraawundi irratti yoo dalaydan yeroo hundaa inni calculationii ufiitiin irraa fudhata. Amma erga isii akkatti oon goonee baakgiraawundiin hagana irraa ka'e 28 irra jirtu kana ni siisinaas. Laala akkana yoo finne bakka duraatti deebi'anurraa. Amma akka inni fuula keenya bishbishin goonetti akka guutuu irra hin teennetti bakkuma fuulli keessan isinii bareeda irratti gootanii kara jalaa kanaan kara lukaa kana yoo waa itti afaan akkana gootanii akkatti itti dabaluuf irraa hir'isuulee ni dandeessan jechuudha. Aga takka. Amma suuraan kun akkuma argitanitti kunoo istuudiyoo irra dhaabbatee jira. Yoo taphachiisne ilaalle kunoo ni sossa'aa jechuudha. Amma daangaadhaan irratti waan hafe fakkaata. Yeroo garii uffanni isin uffattanii fi bakki isin baakgiraawundii godhattanillee murteessaadha. Amman tana namni kun waanuma istuudiyoo kana keessa dhaabbateetiniin waraabaa jiru yookiin waraabe fakkaata.
kana akka itti qulqulleessitan viidiyoo irratti hundaa'a waan ta'eef jecha isin akka mataa keessanii tolutti qulqulleeffatuu ni dandeettu. Kun amma irratti muunafne kabiraa amma akka itti viidiyoo kana bira viidiyoo biraa as fiddan bakka kanatti amma warri reakshinii faadalaydan show garagaraa agarsiistan viidiyoo biraa akka itti bakka kana fiddan. Amma viidiyoo biraa akka fiddan sun ammootu yoo bule irratti waraabamin illee kwaalitiin isaa akka itti tolu. Ni dhuftanii layer kana ni tuwitanii viidiyoo biraa fiduudhaaf galaarii ni tuwitanii bakka viidiyoon keessan jiru ni dhayitan ammallee viidiyoo fakkeenyaaf as keessaa qaba. Amma fakkeenya viidiyoo kana haa tuqu. Viidiyoon kun TikTok irraa fuudhamee backgroundiin isaa hin jijjiiramne yaani bulee irratti waraabamne green screen irratti waraabne normaalima waraabee jechuudha. Amma isaa kan akka itti gaggabaabsitan kiroopii ni tuwitanii kiroop yeroo tuwitan wantoota hin barbaachifne moggaa akkatti irraa fixxanii isa qofa bakka itti hambisattan jechuudha. Amma viidiyoo kana xiqqeessinee bakka kana ni kaayannaa. Viidiyoo kana mootu akka nama fireemii inni qabu bakka inni irra dhaabbatu kana fireemii itti marra. Viidiyoo kanallee yoo kalarii isaa bareechuu barbaanne akkuma kaanitti bakka kana dhufnee ol harkisannee warmi ka jedhu kana tuunee lakkoofsa 3 kana ni filanna. Kun laala haalan tola kalariin isaa jechuudha. Kalarii isaa haalan bareechaa itti dabala jechuudha. Amma viidiyoo kana ka duraa kanatti isin deebisa. Isaa kana tuwitanii asiin kalarii eega gasirreessitan eega asiin immootu kirooma keeyin irraa baastan ol harkistanii bakka kana dhuftan sarara 3 ciisaa kana. Sarara 3 ciisaa kanarra yoo dhuftan sarara jalqabaa kanarratti ifaan ni dabala. Yoo akkanas fiddan haalan dabala haalan ifaa hedduu ibsuu waan hin barbaanneef jecha asuma irratti dhiisa 0 irratti isa lammaffaa kana mootu akkatti as harkistan laalaa fuulli isaa akka itti tolaa deemu. Fakkeenyaaf kaameraa kan as isinii kaleessa isinii guddisa. Fakkeenyaaf amma isaa kana kalammaffara jiru kana akkana yoo dabale laala qulqullinni isaa hedduudha dabala. Tasadaffara jirtu tun illee dhiiga itti godhuuf yookiin kalarii san diimessuudhaaf isin gargaarti. Akkasitti kanallee isa faana fayyadamtanii jechuudha. Kana achi haalan as harkistanii kana mootu yeroo tokko yoo matarratti faa green irraa isinii badu isaa kana gara 0dha akkan asiisitan jechuudha. Negeetifa keessatti yookaan 0 irratti illee yoo dhiisattan baay'ee bareedadha. Asiinillee kalara isaa viidiyoo keessan irratti hundoytanii to'atuu ni dandeettanii. Amma viidiyoo kana itti as finnee jirra kanatti as deebina. Isaa kana raayit goonet bakka kana dhuftan fireemii itti maruudhaaf bakka kana ni dhuftanii layer kana ni tuwitanii san booda bakka kana hand writing ka jedhu kana ni tuwitanii hand write kana yeroo tuwitan bakka kana ni tuwitanii bakka kana tuwitanii roga afree tanarra jiraachuu keessan ni mirkaneessitanii bakka kanaan halluudha bakka kanaan immoo humna isaati. Amma fakkeenya hagana bal'isuu barbaade amma isaa kana gubbaa isaarra dhuftanii akkatti qaqqabdaniit sirri isaatiin akkatti qindeessitan bakka kana jechuudha. Sarara kana yeroo itti gootan amma sarara kana fiddaniit akkatti irra galchitan jechuudha. Amma maal ta'e akkan fireemii wanti sun qabu ta'e jechuudha. Viidiyoon sun fireemii qabuutitti kun amma laala raayit ittiin goona. Viidiyoo san sagalee isaa itti dabaluuf irraa dhisullee akkuma kaanititti fayyadamtanii amma laala viidiyoo kana yeroo gadhiise kuni fireemii keessa jira jechuudha. Kana reaction yeroo goonu yookiin waan garagaraatiif yeroo fayyadamnu jechuudha. Kuni akkana asumaan erga isiniin jedhe amma ammootu bakka kana walitti suphuu yoo barbaanne yookiin viidiyoo kana jidduudhaan viidiyoo biraa galchuu yoo barbaanne viidiyoo madura jiru dheeraa kanarratti viidiyoo biraa galchuu yoo barbaanne akkamitti galchina? Viidiyoo background jiru kanarratti viidiyoo biraa akkamitti galchina? Viidiyoo kana akkamitti adda muruu dandeenya? Amma kana laallaa viidiyoo dheeraa duraa kana ka fayyadamaa jiru kana bakka kanatti addaan murra. Isaa kana yeroo murru gara barbaanne waan hin barbaanne yoo keessa hambisuu barbaanne bakka maqasii kana dhufna. Maqasii kana ni fudhanna. Maqasii kana yeroo fudhattan waa 3 yookiin 4 isinii baya. Kuni ka gara harka mirgaa guututti harka gara bitaa guututti karri maqasiin jirtu kun irraa mura. Kun ammootu karri maqasiin gara mirgaa jirtu kun asii achi guututti irraa mura.
kun ammootu eda'uu garaacha kaaya kun lamaan isaanii walakkaatti addaan mura. Nuti amma lamaan kana walakka addaan muruu barbaanna. Addaan ni murraa. Fakkeenyaaf jecha bakka maatti addaan murre kana asirraa kaasee jecha haga asii jiru hin fedhu yoo taate hanga asii akkana oofee sarara diimtuu tana irratti galfadhe jecha hin barbaanne san maqas himatana fudhadhee ammallee bakka kana gara harka bitaa kana akka irraa muraa jechuudha. Kun olaala amma raayit godhaa. Hedduu kana keessaa mureeti jira. Bakkeen kun banaa ta'ee jira. Viidiyoon asirraa yoo gadhiise agasii haasee hedduu kana hin jiru. Amma isaa kana as fiduudhaaf bakka boora tana qabdaniin harkiftan. Isuma kana viidiyoo kana sakandii 3 qaqqabdan. Yeroo sakandii 3 qaqqabdan vaabriit godha gig jedha. Yeroo inni akkas sagalee wayii dhageessise qabdanii akkan asiin deemtan yookiin diraag gootan jechuudha. Akka nama kompiitara irratti fayyadamaa jiruutitti. Diraag yoo gootan bakka san dhaqeetitti isinii maxxana. Sagalee hin barbaachisnellee bifa saniin keessaa kuttan. Amma sagalee akka itti dabaltan isin agarsiise, sagalee akka itti irraa hir'istanis isin agarsiise jechuudha. Bakka hin barbaachisnellee akka itti keessaa baastan isin agarsiise. Amma kuni viidiyoon kuni guutuu isaa dhaabataa jira. Amma wanta bakka kana irratti isin barbaachisu viidiyoo kana viidiyoo istuudiyoo keessa jiru kana istuudiyoo kana duuba isaatiin suuraan wantiin kuni viidiyoon mul'atu kun viidiyoon uffata diimaa kan mul'atu kun istuudiyoo kanaan alas bahee suuraa waan biraatirra waan isin dubbataa jirtaniitirra akka dhufu yoo barbaaddan background duubaa kana bakka kanatti akkana tuutanii al takka sanbooda maqasii tana fudhattanii sanbooda amma akka kaaree futii miti bakka waa afurtu isinii dhufe ilaala. Ka sadaffaadhaa akka qixxee eda'uu qabu kana ni tuutan. Isaa kana yoo tuutan bakka kanatti addaan citee jiraa jechuudha. Erga inni adda cite bakkema kanarra dhaabattanii layer kana hin tuutan amman tana miidiyaa ka jedhu kana tuutan. Miidiyaa kana yeroo tuutan wanta isin galchuu barbaaddan santu isinii dhufa. Fakkeenyaaf suuraa tokko galchuu barbaanna. Suuraa tokko galchuu barbaanna fakkeenyaaf suuraa Facebooka keessa suuraa jawwee galchuu barbaanna fakkeenyaaf suuraa jawwee ni fudhanna ni tuqna suuraa kana ni guddisna ni dheeressina. Amma fakkeenya yoo waan jawwee haasaa jiraanne jechuudha. Laala asitti osoma istuudiyoo keessa jirru waa'ee jawweedhaa yoo kaasnu isaa kana jawwee duuba kennee istuudiyoo kana guutuu jawwee goonee fiduu dandeenya. Yeroo kana suuraa kennamootu irraa akkana siisuu dandeenya. Gara barbaannetti irraa diraag goonee siisuu dandeenya. Fakkeenya suuraan asii haga asii as dhaabatee dubbate waan ta'eef jecha bakka kanatti suuraa kenna irra addaan murra viidiyoo kenna jechuudha. Maqasiidhaan walakkatti addaan murra. Amma haga bakka kanaatti garaacha jira. Garuu wayita jawween dhufe jawwee irraa akkana siquu qaba waan ta'eef jecha kasaanu kana fuunee gara nageessina yookiin akka digaxiqqeessina. Suuraa Jawaar kana mootuu gattuu'inee yeroo isa gattuu'ixan bakka kana dhuftanii waan walirra teettu tana ishee tana ni tuu'ixan. Ishee tana yeroo tuu'ixan suuraa kana gara barbaadan sochoosuu dandeettan. Amma fuulli isaa qofti akka mul'atu akka guddistanii yookiin afaan isaa qofti akka mul'atu yookiin guutuun akka xixiqqaatu gara barbaadanitti siisuu ni dandeettan jechuudha. Suuraa kan erga siisitanii booda akka inni hin sochoone bakka tana dhuftanii walqixa tana isii tana tuu'ixan qollofameen socho'oomma suuraan sun jechuudha. Suuraan Jawaar kun hin socho'u raayit gootanii kun amma namichi kun bira dhaabatee haasaa hanga asiititti waa'ee isaa haasaa waan ta'eef jecha dhuftanii ammallee bakka kanatti kat gootan viidiyoo kana. Viidiyoo kana ammallee bakka kanatti dhuftanii yoo adda murtan kaas'aanu kan ammallee bakka duraatitti deeffattan. Amma laalaa viidiyoon kun walakkarra jira. Osoma haasa'u Jawaar dhufnaan viidiyoon garana jalaa tare yoo ammallee Jawaar bakka hayni Jawaar hin barbaannu sun xumurame viidiyoon bakka duraatitti deebi'a. Asiin kana fakkaata. Amma maqaa itti katabuu barbaaddan yookiin wanta biraatis jira. Maqaa katabuu yoo barbaaddan layer kana ni tuu'itanii ammallee qubeetii tana ni tuu'itanii yeroo qubeetii kana tuu'itan maqaan akka itti katabdantu isinii dhufa. Fakkeenyaaf maqaa kiyyaa katabu amma Leellisaa jedhee katabee Leellisaa jedhee katabe kana isima tana qabdanii achi harkistan qabdanii as deebistan. Amma lamaan tana keessaa hin tuu'itanii ishee tana yoo tuu'itan qubee
fontii isaa filattanii fakkeenya fontii gurguddaa kana yoo barbaadan kanarratti tuqxanii bakka kana dhuftanii gariin right qaba gariin x qaba x tananii tuqxanii amma ishee tana halluu adiidhaan jirti halluu jijjiiroo barbaadan bakka adii kana tuqxaniitiniin halluu barbaadanitti akkatti jijjiirattanii jechuudha. Halluu barbaadanitti erga jijjiirattanii amma as keeysaa qubeetii tanarra dhuftanii bifa biraa fa'aa itti godhuu yoo barbaadan waan garagaraa itti godhuu dandeettanii kana egaa isintu filataa keeysaa kabiraama barreeffamni kun yeroo dhufu akkam godhataa akka inni dhufu fakkeenyaaf akkamitti akka dhufu asirraa murteessitanii in argitan jedhee yaada bifa garagaraatiin akka inni dhufu asirraa murteeffatuu dandeettanii amma an zeeroo marratti dhiisaa yeroo ba'ullee akkam godhatee akka inni bu'u asumarraa murteessitanii amma mee suuraa kana asitti irraa murre kat goone viidiyoo kana asitti irraa murre amma asirraa viidiyoo biraa galchuu barbaanna viidiyoon biraa dhayneetti fudhatuudhaaf leer kanani dhaynaa sanbooda galaarii seenna akkuma duraatitti galaarii erga seenne ammallee mana viidiyoo keessaa qabnu ni dhayna jechuudha. Mana viidiyoo keessaa qabnu yeroo dhayne fakkeenyaaf amma viidiyoo taa'u kana ni fudhadha. Viidiyoo kana akkuma durattiititti jalqaba kiroop waan gochuu qabdan daangaa irraa murtanii kiroop dhuftanii sanbooda halluu isaa kana bareedatti jijjiirattanii fakkeenya warmi kana tuqee lakkoofsa 3tti ni jijjiira kunoo amma laala fuula isaa ka dura kaameraan fagoo waan waraabe fi kunoo amma laala qulqullina fuula isaa ni tola amma background kana irraa kaasuudhaaf akkuma durattiititti kirooma key kana ni tuqxanii kirooma key tuqxanii on wayita gootan kirooma keyin irraa kaasaa jechuudha haala kanaan qorratti hambise gara bulee kanatti asiifattanii tinin sirreessuu ni dandeettanii erga inni irraa kaase amma mataa isaati irratti xiqqoo buleen rifeensa keessatti hafee jira isaa kanas to'atuudhaaf viidiyoo kana gad tuqxanii gad dhuftanii sarara sadiin kana tuqxan sarara sadiin kana yeroo tuqxan isa kana isa lammaffarra jiru kana hin dabaltan yeroo isa dabaltan rifeensi isaa gurraacha ta'aa deema kana xiqqoo irraa hir'istan kunoo amma laala rifeensi isaa buleen irratti hafe sun guutumatti irraa badee jira amman tana kunoo amma laala viidiyoo kana rifeensa keessatti kan irraa hafe sun guututti irraa badee jira adada kan akkana xiqqoo irraa hir'istaniin ka gubbarraa kana negeetiif keessa yeroo seensistan haalaan irraa hir'isaa kanaan ammootu fuula namichaa kanaa hin dabaltanii jechuudha amma laala suuraa kana kaameraan waan itti kaleessee waraabeef jecha kwaalitiin isaa laala amma istaandardiin isaa baay'ee qulqulluudha. Bifa kanaan istuudiyoo gootanii fayyadamuu ni dandeettan. Mee bakka kanatti istuudiyoo kana asitti irraa mura backgroundii kana asitti irraa mura bakka kanatti irraa mure viidiyoon an barbaadu immoo dheeradha istuudiyoo kana itti dabaluu qaba takki isaa kana akkatti harkisee dheeressee dabaluu qaba yookiin immoo istuudiyoo biraa barbaada haa jennu amma istuudiyoo biraa galchuu deema bakka kanatti yeroo istuudiyoo backgroundii duubaa kana galchitan yeroo hundaa'u miidiyaa ka jedhu kana tuqxan isaa kana ni tuqaa amma mana istuudiyoo keessaa qabu dhaqa yookiin suuraa wayii barbaade fudhatu barbaade sanin dhaqa fakkeenyaaf an amma suuraa kana barbaade inniin kun istuudiyoo kiyya kun ni beeytan jedheeti yaada maqaa kiyyaan dalagadhe ofii kiyyaa idiiti godhadhe isaa kana dizaayina barbaade irratti deeffadhe akkatti bakka tana walitti qollofa akka inni hin sosochoone kalas qollofamee jira kun amma istuudiyoo kiyyarra jira suuraa kanin xiqqeessa viidiyoo kanin xiqqeessa kunoo laala amman tana waan istuudiyoo jabaa tokko keessa taa'eetiin haasaa jiru fakkaadha amma tariitii gaa kana kompiitaraan qindeessite jechuu maltanii garuu kompiitaraan miti bilbila harkaatiin dalagaa jira bilbilaanin isin agarsiisaa jira jechuudha. Bifa kanaan ni sirreessitan isaa kana mootu yoo akka inni sosocho'u barbaadan sosochii isaa gochuu yoo barbaadan isaa kana viidiyoo kana bifa barbaadanitti sochoosuu ni dandeettan jechuudha. Kana maleellee barnoonni kanaan wal qabatu ammas as keessa jira waan ta'eef jecha kanallee waa'ee kanaallee kaalkuleeshinoota biraallee barnoota gara biraa keessatti isin agarsiisa kana fakkaata isiniin jedha gabaabumatti as keessatti qabxii mumurteessan jajjaboon kana fakkaatti mee as keessa waa tokko itti isinii dabala viidiyoo kana lama godhuu yoo barbaadan viidiyoo kana tokkocha kana lama godhuu yoo barbaadan isumaa kana gattuu hixanii
bakka kana dhuftanii sarara sadiin kana tuqxanii duplicate gootan. Duplicate yeroo gootan namni kun lama taheeti jira. Amma viidiyoon kun viidiyoo lama taheeti jira. Kun asaa taa'u isa lammaffaadha. Kana ammootu ni xiqqeessina, kalarii isaallee ni dho'isina asitti bakka kana kennee jechuudha. Isaa kana halluu isaa irraa xiqqeessuu barbaanna. Tokkoffaan guddaan kana xiqqaa kana irraa halluu isaa xiqqeessuu barbaanne bakka kana ni dhuftanii akka dukkaneessitan. Akkatti bas giddugala gootanii dukkana isaa amman tana laala yoo taphatu akkeen Ashama harka fuunee akkam jirtu kabaja. Garuu inniin kun akkuma tokko godhata kun baay'ee hurriidha dukkanaadha mul'atu. Akka itti dabil gootan akka itti wal bira fiddan fi barnoota biraa waan as keessaa hafan hedduutu jiranii sagaleen eessan akka ol ka'ee eessan akka gabbuufamu bifa kamiin akka jijjiiruu qabdan ringii isaa akkam gochuu akka qabdan barnoota biraa keessatti qabadhee isinii dhiyaadha. Kun barnoota sadarkaa duraa keessatti qabxii gurguddoo isin barbaachisanidha. Waan kana akkaataa kanatti yoo raawwattan taatan viidiyoo quality qabu dalagatuudhaaf wanni isin hin dandeessifneef yookiin kompiitara isin barbaachisuuf takkan jiru erga as geettanii waan barbaachisu xumurtanii amma fakkeenyaaf xiyyoota garaagaraa xiyyaawwan agarsiisuu yoo barbaaddan bakka kana tuqxaniituma kanaan xiyyaan agarsiisuu yoo barbaaddanii as tuqxanii xiyyoota kanneen as keessaa fudhattanii ni agarsiistanii. Kabiraa ammootu isumarraa ka gabbuufamutu jira. Onnee tana yoo tuqxan fakkeenyaaf wantoonni as keessa jiran kun hundi isaa dalagaa garaagaraati qaba. Fakkeenya mee kana fudhadha kunuu xiyya kana yoo agarsiisuu barbaanne barnoota kanaa fi kana fakkaatan yeroo biraatti itti deebinaa. As keessatti immoo yoo waa dogongortanii dileet godhuu barbaaddan fakkeenya maqaa kana dogongoraa yoo katabe maqaa kana dileet godhuu yoo barbaade dhufeetuma dileet ta'eetu tan al takka tuqaa dogongoratti yoo dileet godhe mootu bakka kana tuqeetiniin duubatti deebi'a kunoonaa deebi'a. Akkatti tanaan duubatti oofuu dogongoraan waan barreessinillee waan nu harka haqamellee sirreessuu ni dandeenya. Aappiin kun baay'ee namatti tola. Waan kana bakka kanatti dhaabnee biraa deemnee guyyaa biraallee itti deebinee idiitii gochuu dandeenya hin badu. Kana fakkaataa erga asiin geettanii kana hundaa sirreeffattanii xumurtan amman tana ka isin hafu yoo jiraate seef godhuudha. Seef godhuudhaaf bakka xiyya ol garagaltu kana ni tuqxan. Xiyya ol garagaltu kana yeroo tuqxan bakkeen murteessan asirratti foorkeedha quality haalan ol aanaadha. Isarratti yoo deebistan amma fakkeenya asiin 288 meegaabaayiti irra jira. Isarratti yoo deebistan ka 200 irra jiru sun 800 gala jechuudha. 200 irraa ka'e harka meeqan dabala. Kunillee full HD dha 500 wayii. Kunillee HD fullidha. Full HD dha 288. Kun HD dha amma kun 720 p kun HD dha 128 qaba MB. Anamma kanarratti dalagaa kanumarrattu qulqullinni isaa baay'ee ol aanaadha. Mobaayilli isin ittiin fayyadamtan yoo verjiniin isaa gad xiqqaa taate 4K kana isinii baasuu dhabuu mala. Mobaayilli hundi namaan baasu mobaayila gurguddatu namaa baasa jechuudha. Kana warra verjiniin isaanii 11 ta'anii fi 11 ol ta'antu isinii baasa. Warri 10 isinii baasuu dhabuu malanii hanga asii qofa isinii baasan warri 10. Sanbooda bakka kana tuqxanii seef itti godhuu qofa kana fakkaata isiniin jedha. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.